jireenya ifaa akka nuti jiraannu barbaada Waaqa. Kanaaf baay'een keenya jireenya dukkanaa faana walii gallee jiraachuun eeyyama Waaqayyoon. Waaqayyo isa kana hin barbaadu. Kanaaf jara kana maal jedhaa? Akka saba warra Waaqayyoof hin ta'initti akka hin jiraanne guddiseen sin gorsaadha. 18. Isaan sammuun isaanii dukkaneeffameera. Maal ta'eera? Dukkaneeffameera inni jedhu dukkanaan sammuun isaanii qabameera kan inni jedhu akka isaan waa'ee Kiristoos hin yaadne. Akka isaan waa'ee Kiristoos hin beekne. Akka isaan waa'ee Kiristoos Iyyasuus hin hubanne sammuun isaanii dukkaneeffameera. Kanaaf warra sammuun isaanii dukkana ta'e faana hidhatan godhatiinaa. Tokko jallina hojjetanii jallinatti nu waamu. Nan diigamaa bara jallinaa biyya kanarra. Harka kaasi nan diiga biyya kanarra. Aboon qaba marii jallinaa nan diiga biyya kanarra. Dhugaadha Waaqayyo na dibeera nan diiga biyya kanarraan jedhe. Jallina baasanii jallina kan mari'achiisan dhaeera. 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 Geessan kaasaa gara kootti. Warra ofii awwaalamanii dhaloota awwaalan biyya kanarra humna isaanii dhaeera. Itti waliin galiin xibaartonni kan isaan hojjetan biyya kanarratti dhaeera maqaa Yesuusiin. Sagalee ol kaasaa dhaameera jedha. Tokko. Lama. Sadi. Afur. Shan. Ja'a. Isa torbaffaa. Ani sitti walii galee daaraa godheera maqaa Yesuusiin. Maal ta'eera? Dukkaneeffameera yookiin immoo sammuun isaanii duudeera. Mee ammoo waa tokkoon isinitti hima. Waa'ee warra Waaqayyoon hin beekne muraasa isaa toon isinii kaasee warri Waaqayyoon hin beekne nama balleessuudhaaf gaafa xibaaran sammuun isaanii hojjetuudhaaf sammuun isaanii waan duudeef bofa du'aa baatanii qeekee keessa naanna'u. Sammuun isaanii waan du'eef yookiin immoo waan duudeef raacha baatanii qeekee irra naanna'u. Raacha du'aa. Sammuun isaanii waan du'eef hantuuta du'aa baatanii qeekee irra naanna'u. Sammuun isaanii waan duudeef bineensa du'aa baatanii qeekee irra naanna'u. Warra sammuun isaanii baname miti. Si balleessuudhaaf wanta du'aa baatanii kan isaan naanna'an akka isaan waa'ee Kiristoos hin hubanne kan godhe sammuun isaanii dunuunfamee jira yookiin duudee jira. Har'as addunyaa keessa jiraannu kana keessatti namoonni baay'een sammuun isaanii duudee jiru waan hojjetan hin beekani, akkamitti akka dubbatan hin beekani, akkamitti akka ba'anii galan hin beekani, haasaan isaanii daangaan qabu. Kanaafuu warra Efeesiyoon sinan gorfadha jedhan maal godhaa? Kiristoos isa haaraa fakkaadhaa jiraadha. Inni kan mudaa hin qabnedha. Inni kan soba hin qabnedha. Inni kan cubbuu hin qabnedha. Inni qajeelaadha. Isa fakkaadhaa jiraadha. Maal jechuudha? Warra kan Waaqayyoon taanarra adda baate eenyuun fakkaadha? Kiristoosiin fakkaadha. Har'aa kaasee wayyaa moofaa sirraa tarsaaseera humna dhiiga hoolichaa. Akka kaasee gara kootti wayyaa moofaa sirraa tarsaaseera maqaa Yesuusiin. Wayyaa isa durii uffattee jirtu sirraa kaaseera maqaa Yesuusiin. Sirraa kaaseera. Waa'ee Kiristoos isa haaraa ennaan kaase waa'ee Addaam isa moofaa kaasuun na dirqamsiisa. Addaam inni moofaan kan inni nuu fide jireenya haaraa miti, jireenya moofaa nuu fide. Maal nuu fide? Dhaala godhee kan inni nuu dabarse Addaam ture, yakka ture, badii ture, hajjechaa ture, dafqa buusuu ture. Anama badaan dafqu malee toon sinii kaasee namoonni baay'een dafqa cobsuu kan sinitti fide eenyunni Addaam isa moofaadha. Sababa cubbuu hojjetaniin, sababa isa Waaqayyo hin godhinaa jedhu darbanii godhaniin, sababa yakka raawwataniin seera uumamaa boqonnaa 2 boqonnaa 3 irratti Waaqayyo akkas godhe. Isaan waan yakka hojjetaniin muka kanarraa hin nyaatinaa, mukni kun sin ajjeesa jedhee Waaqayyotti himnaan seexanni dhufe akkas jedhe. Hin hojii dukkana hojjetu dhufe akkas jedhe. Sin tasuman duutanii jedhee sammuu keessan tuba nama iddoo kanatti
warri kan waaqayyo hin taane maal jedha sammuun isaanii dunuufameera achitti garuu seexanni dhaqee akka ta'e sammuu keessattuu banama jedheen beektota taatu jedheen ka'aati nyaadhaa malee inni waaqayyo si dhoowwe kun dhoowwamuun qabu waan beekumsa isinii kennuu danda'a namni yaadayyuu isan godhiinaa jedhame caala isa godhi jedhanitti hin fiigu namni isan godhiin jettan gochuudhaaf fiigan dhugumaa jetteen heewwan akkuma si jettu kana beekumsa argannaa jetteen akka waaqatti beekaa taana egaa walitti gojomaatee dhaqxee nyaattee habba mana yaatte gaafa waaqayyo dhufee ilaalu jarri jireenya keessan jiran hin baqatuudha. Gara qilleensi labii Addaam jennaan sagaleen isaa akka durii miti. Addaam jennaan maal ta'e Addaam maal taate jennaan akka jedhe isati nyaatinaa jette sana nyaadhe. Akkamitti nyaatte jennaan haati manaan koo ishiin ati cinaacha koo keessaa naa kennite gargaartuun koo oolii nyaattee nyaannanaan jennaan dhibbin godhee nyaadhe kanaafan si baqadheen maal jennaan ulfinatu narraa hir'ate ofin beeka duwwaa ta'uu koo ofin beeka salphachuu koo ofin beeka ulaagaa guutuu dadhabuu koo jedhe waaqayyo hamma gaa'een egaa ati ishiitti qabatte jennaan ishiin haa maal jetta heewwan jennaan ani immoo waa tokkoon sitti madda waaqayyo jette maal jennaan anaaf immoo boficha dhufee nattaasa'e egaa hundi keessan gatii fudhattu jedhe waaqayyo. Hello, hin dhaga'amaa? Waaqa cubbuu faana walii galtee godhu hin qabnu nuti. Isteer koo kaasaa. Waaqni koo jedha. Cubbamaan jaalata jedha. Cubbuu faana garuu walii hin galu jedha. Harka ol kaasisittan dubbadha. Waaqa cubbuu jaalatu hin qabu jedha. Waaqa cubbamaa jaalatu garuu qaba jedha. Ela waan tokkoon sinitti hima. Waaqayyo keenya kan adda isa godhu cubbuu faana waliin galu. Ela dhugaa waaqa waaqeffachuudhaaf iddoo sana dhaqaa. Ejjaa waaqeffachuuf iddoo sana dhaqaa. Sobaa waaqeffachuuf iddoo sana dhaqaa. Nama ajjeesaa waaqeffachuuf iddoo sana dhaqaa. Ameen ameen. Haleluuyaa. Sagalee waaqayyo seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irraa na dubbisaa akkas jedhe. Akkas jedhe. Ilaa geeffadhaa. Ilaa geeffadhaa. Yommus waaqayyoo gadiis qabamuu saba koo warra Gibxii jiranii argee. Sagalee kana na dhagaa sirriitti na dhageeffadhaa. Ergaa keessan guyyaa irraati waan taateef na dhageeffadhaa. Yommus waaqayyo gadi qabamuu saba koo warra Gibxii jiranii argee. Isa isaan warra humnaan isaan hojjechiisan jalaa boo'uudhaaf iyyatanis dhaga'e. Dhiphina isaaniis beeka. Ani harka warra Gibxii keessaa isaan baasuudhaaf gadi bu'ee biyya sana keessaa gara biyya gaariitti, biyya bal'aatti, biyya aannanii fi damma baasuutti lafa Kana'aanotaa heetotaa lafa Kana'aanotaa heetotaa abaasu jedhe. Museen immoo waaqayyoon gara mootii Gibxiitti dhaqee saba Israa'el biyya Gibxiitti kanan baasu ani eenyu jedhe. Waaqayyo immoo Museedhaan anis wajjin nan ta'a. Ati saba sana biyya Gibxiitti yommuu baaftu tulluu kana irratti Waaqayyoof sagaduuf jirtu. Si erguu kootiifis kun milikkita siif hin ta'a jedhe. Museen yommus Waaqayyoon ani saba Israa'el bira dhaqee Waaqayyo isa kan abboota keessaniitu isinitti ana ergi yommuun isaanii jedhu isaan immoo maqaan isaa eenyu jedhanii ana hin gaafatu. Ani immoo maal isaaniin jedhu ree jedhe. Waaqayyo deebisee Museedhaan ani isa jiraataa. Ameen jettanii. Waaqayyo deebisee Museedhaan ani isa jiraataa. Ati immoo saba Israa'el inni jiraataan isinitti na ergeera hin jettaa. Qabadhaa warri mata duree qabadha. Waaqayyo waan humna si caale harkaa si baasa. Maal harkaa? Maal harkaa? Eshi itti nama si bukkeeru nama barreessu illee argaan jiru. Eshi itti
waaqayyo edhi ganama kan akkasiin jedhu edhi waan humna si caale harka simbaasa siin jedheeni jeri simbaasa siin jedheeni jeri simbaasa harkaa siin jedheeni dabaliiti harkaa si baasa jedhe waaqayyo edhi harkaa si baasa edhi ameen jedhu jettan ameen jedhaa siriyaata. Na dhaggeeffadhaa gaafa qalbiidhaan na dhaggeeffadhaa isinirraa kan eegamu ameen jechuu qofadha. Sirriitti na dhaggeeffadha. Daqiiqaa muraasa sagalee waaqayyo dubbatutti na dhaggeeffadha. Adaraa keessa sagalee malee waan ta'e dhufu hin jiru. Amma raajiin sagalee waaqayyo malee dhufu hin jiru. Dhugaan sirriitti. Sagalee waaqayyo malee raajiin dhufu hin jiru. Kanaaf sagalee waaqayyo na dhaggeeffadhaa. Sana booddee waaqayyo jiru keessa hin hojjetu. Dubbii waaqayyo keessa immoo afaan waaqayyootu jira waan taateef waaqayyo waahumaan dubbadhu duukaa jireenya keessan irratti hojjeta. Yeroo baay'ee waan nan dubbadhu kabaja waan ta'e waaqayyo waanuma nan dubbadhu sin irratti kabaja waan. Milikkita waaqayyo sin irratti hojii isaa hojjeta. Ameen ameen ameen. Waaqayyo maal isiniin jedhe ganama kana? Waan humna si caale harkaa. Sibaas. Maalan godhaa? Nabaas. Maalan godhaa? Nabaas. Bakka nama si bukkee jiruun waan humna si caale baattee dhufteetta irra dhaani. Waan humna si caale baattee dhufteetta. Jedhaani waan humna si caale jedhaani. Baattee dhufteettaa ganama kanaa dhaani. Baga gammaddeedhaani. Waaqayyoodhaani. Isa humna si caale harkaa. Si baasuudhaaf. Dhufeera. Harkaa si baasa jedheera. Hiyyaa fi harkaan ba'a jedha. Jadi dabalee harkaan ba'a. Ameen ameen. Ameen dhaggeeffadhaa. Waaqayyo iddoo kanatti waa'ee saba tokkoo dubbata saba Israa'el. Saba Israa'elitti dubbata waaqayyo waa'ee saba Israa'el haasaa. Amma saba Israa'el hin jiru Israa'el irraa eenyunnoo jette sun. Ameen ameen. Eenyu Israa'el irraa? Eenyu? Atamma seenaa Israa'el isa kaleessa waaqayyo haasee yaadin. Israa'el irratti haasee waaqayyo hojii isaa akkuma hojjete sirratti haasee hojii keessa hojjeta. Kanaaf waaqayyo Musee mee Museedha. Museen nama yaada waaqayyoo keessummeessuu fi yaada waaqayyoo duukaa deemuu fi nama waaqayyoo yaada garaa isaatiin taasa'u waaqayyo filateen. Waaqayyo kan maal godhe kan filateen. Museen waa'ee guddina Musee akkamitti akka guddate eessatti akka guddate eessa akka dhaqe achi beessa kana isinitti naasa'u inni kun waan biraa. Ergaa biraadhaan kun barumsa guyyaa guutuudhaan guyyaa tokko ittoon xumura. Na dhaggeeffadha. Walumaa galatti Museen gurra isaa guutuu nama waaqayyoon dhaga'udha. Akkaataa Museen itti dhalateef lafa itti guddate yoo ilaaltan iddoo nu jenne yoo ta'eyyuu waaqayyo Museetti gurra isaa guutuu haasa'a. Nama fuula waaqayyootti waaqayyo filateera. Kanaaf gaafa tokko waaqayyo Musee gara saba Israa'elitti erguu barbaada. Gara eenyutti? Gara saba Israa'elitti erguu barbaada. Waaqayyo saba Israa'eliin jaallata. Ameen. Mata mana nabii si waaqayyo na irraanfate bakka dhimma kun qabu waaqayyo taa'atam si jaalata waaqayyo. Ameen jettu. Ameen. Itti nama suuqee si jaalata waaqayyo di. Si jaalata waaqayyo. Jajjadi si jaalata waaqayyo. Si jaalata waaqayyo. Ijaa si jaalatu fedhi. Rakkina keessatti sinni fedhi. Ganama kan harkaa si baasaani. Waaqayyo Israa'el waggaa baay'ee